قالتي مريفي ما لك واي تيجي سارا إرجمتي كاسيتا واي سارا no وارجع بتشوفن واي سارا كاسو كانوا مكفر سيتي فنا أقول مرة سارا في دي في ميت سارا غاف بيجي قال تو أكاونتي بيجي كيسان قبضو مدامي سيتي واي سينوجة تديكتي رامورته كانت يارا قال كده ميتي إيين كان مكفر كان سارا قالتهم اوكي كما دي بتور بنسنا مالي فو فيتي دبرتي مالي تينغوتي مالي انت جاجلتي isa fetti booda dhumna ati keenya dhufanii beellama qabatanii ajjabatu waa hunda qabatanii beellama tunganyee narkatti dadhabanii jennaan mana hakimii galuu taanaan maallaqa aan ofii gootiyyuu na rakkataa jira hin qabu waan ta'eef waan ofii gootii baaseera ofii gootii waan hin danda'u isa kana immoo opereeshinii ta'uudha gatii waamamaniif tu beellamni hin gahin qorichi kennameefii jalqaba galanii beellamaan tutaa jiranuu dhukkube gidduudhaan dirqama maallaqa nu barbaachisa waan ta'eef gara akkaawuntii gootichi kun 700 darbeera mana akkamitti kaffaluudha darbe kana isaan yaalchisuufi yaala sana jechuun yaala kaffaltee yaalchifte moo opereeshina goote moo waan goote waan ragaa waraqata furkaa qabdaa opereeshina ta'anii siin jedhe eeyyee opereeshina ta'anii opereeshinumatti kuma 700 sana kaffaltee Tibaan sitti meen jira. Sitti meen jira. Ifa godhi amma ifa isuma irratti kana ifa godhi rakkoon qabu. Dhaggeeffadhu. Tokkuma. Birrii 700 sana waan ani itti baase dheengadda dubbadheeraa miti. Dhageesse. Achumaan riisiitii irra geenyee dhaabannee miti. Dhaggeeffadhu kaati. Riisiitii irra gaafa geenyee dhaabannee moo akkam. Ifa godhi hin jedhe kanattan baase jechuun kara kana hedhiiti ifuma godhi rakkoon qabu kun bar akkuma ishee tamaam kan. Okay, dhaggeeffadhu gaa. Mana hakimitti birrii 273 ammas ida'uu gaafan deemu. Jalqabaa birrii 273 itti fixeen opereeshinii wajjin. Birrii 101 immoo gaafan turkii deemu qabsiiseefi. Birrii 100 immoo boleettii keenyatti itti deemti. Boleettii keenya turkii Kairootti hin deemti. Birrii 200 itti dabalee jechuudha. Birrii 100 wayi immoo birrii 100 birrii 100 tafe. Birrii 100 keessaa birrii 40 mana tukireeffatame seenaanis quba qabdi isaan afaan isaaniitiin dhageessa afaan isaaniitiin ani jimmatti deebi'uun barbaadu yoon opereeshinii kee iyyuu jimmatti deebi'uun barbaadu seenaatti dubbadheera mana akka naa qabamu isatti maa jette mana naa qabiiti seenaanis hin birattan gala bakka rakkoon qabu naan jetteetti jennaan seenaa dhuguma birattan gala jetteetta mana qabaa fi jennaan eeyyeetti jennaan mana qabeefi inna mana qabuu dhabu furiidha birrii ji'a lama kafaltu malee naan jedhan dhageesse birrii ji'a lama kafaliiti birrii ji'a lama kafalti malee kan ji'a tokko kafalti qabachuu hin dandeessu jedhan maa ji'a tokko teenyee yoo baane nan lakkii bu'aa gdiinuu waraqaanuu yeroo barreeffama hoggaasii barreeffama naan jedhan akkasii jennaan seenaan seeruma isaatti naan jette ayyeedheen hoggaa tokko katabsiisee ji'a lama kiraa manaa kafalee kan dallaalaa kafalee walumatti birrii 40 kafaluu gootti riisiitii nan qabaa birrii 40 booddee immoo birrii 125 keessaa eegaa birrii 85 tafaa 85 keessaa immoo birrii 20 gaafa saarraan galtu seenaadhaan mucaan kun akka duwwaa galtee gatii ta'eefi siraktifti jedheen wociisiiti birrii 20 seenaatti argi 60 tafe 60 ol immoo mana algaa nyaata tikeettii jaraa nama sadii hin dhufanne birrii 15 kafale abdii geetaachuutti argina abdiin kuteef tikeettii birrii 15 60 irraa 45 tafa 45 immoo 45 dachaa lamanii algaaf nyaataaf taaksitti baase kun kanatti ragaan qaba namni immoo ragaa dhiyeessi naan jedhu yoo jira ta'e yoon barbaade dhiyeessa kanadha. No amma waan hospitaalatti baafte kana waraqaa qabdaa. Ragaa 100 of harkaa qaba gaafataa yoo jiraate natti dhiyaate na gaafata. No jechuun maa gaafataa dabar maa gaafataa jira miti maal gaafataa dabar. Eeyyeen siin jedhe eeyyeen gaafa baasuun barbaachisetti. Nan dhiyeessa. Baasuu dandeessaa akka asittan baay'ee eega ofirkaa qabaatte kan shitamaa ofirkaan qabaatan hin qaban waan ta'eef kana kanattan baase minaa waan jedhu waan nu agarsiiftu wayi. Eega sirka jiraate. Tokkoffaa haajaa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa haajaa tokkummaa. Asitti nu waamtee nu gaafachuu keetiif galatoomna. Abbaan barbaade akka barbaade itti fudhatu. Abdoon asirra taa'aa jiru gaafataadha jette. Namoonni hedduun riisiitii na gaafataadha jette. Akka eenyuun gargaaree riisiitii dhiyeessanii riisiitii dhiyeessan. Riisiitii an uummataa dhiyeessu hin jiru.
deebii kooti. Okay. Ragaa dhiyeessitu hin qabdu jechuudha. Indeessuun hin barbaanne. Galatoom. Okay. Ragaan hin jiru. Okay. 300 akkaawuntii sirraa awwalee musammaatitti dabarse sana eessa rakenne 300 sun. Maallaqa mucaa dhageessa maallaqa mucaa mucaanis na biratti maallaqni mucaa anaa mucaatu waliin haasaa mucaaniin gaafanne deengaddas baatee dubbatteetti eenyu himataan sitti matteetti tokkuma ishii jalaa bahu. 300 haadhaaf baru uummata haadhaaf buusee intalatti darbee intalli immoo awwaleen immoo ofitti dabarfate sanis dabarse sanas uummatan galchuu jechuudha. Dhaggeeffadhu. Jarri waan jarri irra geessee jirtu dheengadda dhageesseetta. No, jarri waan isa kan jiraadhiisi maal? Isiin isatta ergitu. Isiin isatta ergitu. Dhaggeeffadhu maallaqa mucaan na biraa qaba maallaqa mucaan maallaqa dhaggeeffadhu tokkuma anamma waan kana irra deebi'ee dubbachuun barbaadu maallaqa mucaan na biraa qabdu mucaan dhaggeeffadhu tokkuma maallaqa mucaan na biraa qabdu mucuman na gaafata birii 300 awwalee harkaa fuudhee uummatan galchuu jechuudha. Fuudhee fuuchuu dhiisee eeyyee hin galchu. Uummatan galchu. Ati deebii koo gabaasati deebii koo gabaaf ta'ee riisitiin uummataa fidu hin jiru. Uummanni bataa deemu. Riisitii namni dhaggeeffadhu namni nama gargaarsise yoo birriin irraa hafe dhaggeeffadhu gargaarsa irraa gargaare miti tokkoffaa rabbiif jecha gargaare lammaffaa immoo gaafa mucaan gadi baatee maallaqa koo 300 mubaarak na dhawwate jette bakka siin jettetti siifan dhiyaadhaa bakka barbaadetti na dhiyaadhaa nam tokko na gaafachuu mirga qabu siin jedhe. Deebii koo fudhatti deebii koo uummatan galchuu jechuudha. Deebi'an sii kenne fudhatta miti. Uummatan galchuu ragaanis hin jiru jechuudha. Ragaan hin jiru siin hin jenne. Hin dhiyeessu hin jedhe. Jechuun oon dhiyeessin akka waan hin jirreetti fudhanna kamuu beeku. Hin dhiyeessu hin jirre. Akka barbaaddeef gabaabadhu kanuma deebiin koo. Okay, isii 300 sana isin hin galchuu gaafa mucaan na gaafatte mucaan dubbattu. 300 maaliif jettaati 700 iyyuu darbee nama tokko iyyuu hin galchuu namni nama gargaarsisu isaa bariisitii wayii namni namaa fidee beeku hin jiru kanaan dura dhaggeeffadhu erga dhaggeeffadhu waraabbadhu tokkuma waraabbadhu deebii koo gaaffii lama gaafadhu. Waraabadhaa hundi keessatti uummata keenya dhaggeeffadhaa uummata keenya kabajamoo warri dhuftanii tokkummaatti mattanii birri tokkoffaa birri 700 nyaate jedhame 700 miti miliyoona tokko 600 nyaate jedhame tokko lammaffaan immoo mubaaraki birrii manaa kimitti kafale tokko hin qabu jette isiin talina bara jettu seenaan gaafa sana dheengadda mubaarak birrii kafale tokkittiin qabu sheekatu kafale. Yennaan asirra deebitee na dhaggeeffadhu. Dheengadda seenaanii na wajjin turte opereeshinii gochisiisuu osoo beektu opereeshinii hin gochisiifne gochisiiseera opereeshinii godhamaniiru garuu kan maallaqa kafale anaaf ustaazaa geesse anaaf ustaazatu kafale malee mubaarak hin kafalle jette himataa keessaa tokko as ba'ee maal jette birrii mubaarak kafale tokkittiin hin jiru waan naan jettee jirtuufi kanaan duras dhimma maallaqa walloo irratti uummanni gadi ba'ee mubaarak hattuu yeroo inni naan jedhu gadi ba'ee dhaggeeffatu tokkuma nafichiisi xiqqoo nuyi turaan ka'e mubaarak hattuu gaafa naan jedhamu taa'ee asaba viidiyoon irratti hojjetamee birrii uummata walloo nyaate jedhamee namni dilli sun natti haratee kumaatamaan arrafamee deebii deeffataa jira dhaggeeffadhu. Waa'ee walloo dhaggeeffadhu wal qabsiisee deebisuu barbaade. Amma maallaqa san gaasi gaafanne ragaa bor walumaa galatti sichi hattuu naan jedhame miti hattummaanumaan itti hafamu riisiitii dhan uummataan dhiyeessu. Ragaan dhiyeessitu. Okay, Mubarak ijoollee sirriitti rikkaddi godha. Mubarak ragaan dhiyeessitu. Dhiyeessu. Okay, maallaqa isa 300 Sheeka deema. Maal akkamitti deemarree? Isaan ragaa isaanii ganaa waraqaan dhiyeeffatu bara. Maatti naasii waraqaan dhiyeessa waan tokkummaa waan isin hin jedhu sillatti mubaarakatillee. Namni dhiyeessuu qabeettan bakka barbaade seenaan na gaafachuu dandeessu. Warri biyya keessa teessaniis mubaarakii birrii nyaateettanu seeraan na gaafachuu dandeessu. Nuti as faraarraa miti mubee dhaga'i. Fakkeenyaaf warra biyya keessaa hin jedhin. Tokkuma dhaggeeffadhu tokkuma. Seera gaazexeessummaatti dhaggeeffadhu ati poolisii seera gaazexeessummaatti deebii namaa fuuteeyyii mubaarak ragaa
Hindi. Wan deebi gaaffii Jedhi uummataa jettee gabaaf. barra gaaffiinsi gaafa ati isa seera kiyyaa dhiisi waan siin hin jenne ani fata obboleessa dhagayi. Ani biyya keessa hin jiru ani fati dhagayi wala saraarraa siin jirru qoma walitti Kanaafuu agarsiifataa siin jiru gaafatadhaa itti gabaabta tokkee gaafatadhaa itti gabaabta gaafatadhaa itti gabaabta akkana gaafatadhaa ndeessu siin jedhe deebisii yeroo takkatti mee yaada Okay, ishi waa shetamaam ilaaga amma kanatti waa walii gala mubaarak. Yoo ragaarran dhiyeessine ragaati borfiddu hin beennu waan ta'eef tarii uummanni fudhachuu dhiisuu danda'a ragaati borfiddu hin beennu waan ta'eef. Wallahi tokkee addas hin dhiyeessu boris hin dhiyeessu. Naamani. mee waan jiru takkatti Taasisaa sana miti tokkummaa. Isii kuma dhibba sadii sana illee kennitu. Hin dhiyeessu kennituu miti. Natti kennitee hin qabdu. Natti kennitee hin qabdu. Kana jennaan waan dhageessine gaafattee. Gargaartoon batatu gargaare mubaarak yeroo batatu gargaare bar. Hayyee uummanni gargaare wal qindeessee geesse naa gaafatu dhufe. Tokkummaa akkana jedhi uummanni dhufee naa gaafatu jedhe mubaarak jedhi gabaasii bannaati. Bakka. Mata gaafatu gargaaraa itti uummata gaafatti yoo amma wal ijaaramee Kana booddee dhageessu kan dhuftee gargaareen salaamu alaikum. Namni jechuun amanne kuma dhibba sadii akka qobaatti sirra gale sirra maal jenna reessi kuma dhibba sadii qobaatti sirra gale. yaa tokkummaa afaan nama qabxii nama gachiisudha. Ati gatti miti tokkummaa si kabajee dhufee as taa'ana Qabxii miti. gachisiisuu miti. Deebii fuutee dhageeffatu. Deebii irraa fuutee maal gootaa? Naanta gaartama. Gaazexeessaa tokko miti. Gaazexeessaa haqaan deemu miti. tokkonarraa fuudhee Wayyoo tokkee Mubaarak Musammaa intarvii dhiyaatee dhageeffadhu ana dhagaasee dhimma kanarraa haasa'uun barbaadu. Abbaan dirqamaan Ani isa barbaade mana kanatti ayyu. ani illee irraa kaasee naasoo bar. Tokkee. Seenaan kuma ittiin bahi seenaan mosii fidaan jiru. Seenaan mosii fidaan jiru kun. Naafiti. Ishi naafiti. Fidaan jiru. mee waan takkatti yaada seenaa dhuftu waa takkatti isin hin jedhu Weera naan jette. ila waa takka isin Ilaa gaaffii isin na gaafattan jedhamaa mobsaa. Jedhamaa mobsaa. Gaaffii isin na gaafattanii mubaarakiin na gaafadhu jettan maallaqa isa kuma dhibba sadii isin hin galchu na bira jirti gaafa na biraa deemte na gaafattu isin ibsuu hin danda'u jedheera. Garuu irra galuusaa immoo nun kaanne irra galuusaa inni dabalata. Isa kuma dhibba torbaa ragaatti fiduu hin fiduu jedheera. Hin fidu. Namni fichisiifachuu dandeessanu rukuttaniis taatanii tumtaniis taatanii hangaafinan gaafadhe gaaffii isin gaafadhu jettanii gaaffii kooti deebinnaa deebi'e hin jiru fiduu hin danda'u naan jedheera hin danda'u bakka garuu haaseera maallaqeedha kuma dhibba sadii immoo intalina bira jirti gaafa qobaa baase naa gaafattu intalli kan siiti jedhe jechuudha uummatan ilaallatu jechuudha walummaa galatti maallaqichi oonuu ilaallata jettanii isintu beeka kanarratti warri koomentiinis ta'e abbaan feetan waa hubachuu dandeessu isinii galee waa hubachuu dandeessu waan feetetti badhu mubaarik hattuudha jedhi mubaarik qulqulluudha jedhi sheekni akkana jedhi situ beeka anis waa'ee kiyya natu beeka waan ta'eef asirratti sirriitti waa hubataa deemtan sheeka isinis gara fuulduraatti naa galtan waraqaa keessan isin immoo akka sheeka tokkootti waraqaa keessan jaayiza godhaatii gaafa galtan qopheeffadhaa uummatatti gadi baasaati kuno kanan baase jedha mubaarik immoo warra waraqaan fidu nuun jedhe yoo bor fide hojjechiisee fiduu danda'a waan ta'eef yoo bor fide yoo dhiise dhiisu yoo bor fide garuu waraqaa feekii hojjechiisuu danda'a mubaarik feekii yoo bor fide yoo hin finne Rabbii si adabsi on jedhe sin jaalladha. Ila interviina goote waraabbattee mubaarak hin fidu jedhe jechuun hin ga'u tokkuma yoo bor fideettaa rabbii jedhe hin fidu jedhe haraman jechi koo tokko. mee waan takka isin jedha Rabbi si haabichiiru mee tokko. Amiin jedhe. tokkummaa waan sin jedhu anamma obboleeskiyya atillee tokkummaa haqa hawaasaa haqa mucattii tanaa baasa jetteetiniin ifaajjami mubaarakillee waan kana dhugaa jiru lafa kaa'uu deema miti haqiiqaatti wanni lafatti kaayaniitiin maal jette oromoo waan